shakkamtoonni kuni adabbii sirrii ta'ee fi adabbii isaan madaalu fudhachuu akka qabanii fi dargaggoota kan biraatiifis namoota kan biraatiifis barsiisaa waanta ta'e adabbiin addaa irratti raawwatamuu qabaa jenna. Egaan akkuma waaqayyotti amanaa isin jaallata Yesuus nus isin jaallanne eebbifamaa. Waaw baay'ee waan namatti tolu faarfataa tamaan faarisiin baay'ee galateeffaadhaan akka kootti dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Faarfataa gaaf tokko magaalaan keessattuu wangeela dhugaa baanuu faarfataa tamaan faarisii tasa walitti dhufnee jechuudha. Naannoo nuti dhugaa baa jirru nu argeetu baay'ee nu jajjabeessee yoo fedha keessan beektu ta'e akkatti fedha ofii baruun danda'amu ittiin natti hima. Yoo namoonni akka qotatanii jirtan jiraatan kan fedha keessa walaanis rakkisaa jiru jiraate immoo koomentii naa godhaa. Egaani Haannaan maal jettii asirratti wantanii fedhu wantan barbaadu filachuu hin danda'u baay'ee rakkadhaa jetti. Egaa kun mudannoo nama baay'eeti. Wanta jaallatan tokko wanta fedhan wanta gochuu barbaadanii murteessuun baay'ee namoota baay'ee irratti rakkisaa jechuudha. Kanaafi har'a Haannaadhaanii waan tokko gorsinaan. Kan godhaadhaan maaltu ka'ee guutee armaan bilbila koo keessa. Maal? Dinqii kee. Yaa. Dinqiidha waan baay'eetu raawwata. Waan baay'eetu nama mudata. Shalom qulqulloota akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kootti galata Waaqayyoo kun YouTube channel Boonsaa Addisuu Guuteetii haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Viidiyoowwan nuti yeroo yerootti gadhiisnu dafanii akka isin ga'aniifis mallattoo beelii banaa gochuu hin dagatinaa. Har'as viidiyoo reakshinii kan biraatiin deebinee dhufnee jirra. Odoo haaraa qabannee dhufnee jirra jechuudha. Reakshiniiwwan garaagaraas ni jiraatu. Odoo irraa keessatti magaalaa Naqamtee keessatti gochisu kanneessa ijoollee raawwatan suni odoonii qabamaniiru jedhu sooshaal miidiyaa irratti ba'ee jira. Egaanii wanti kuni wanta suukanneessaa ciigaa sagaleedhaan viidiyoodhaan sooshaal miidiyaa irratti darbedha jechuudha. Wanta suukanneessaadha. Ergi dhiyootti egaa sooshaal miidiyaa irratti wantoonni akkasii baay'achaa jiru jechuudha. Dhiibbaan yookaan immoo dhiibbaan shamarran irratti dhiibbaan gaggeeffamu baay'ee garmalee dubbiidhaan kan ulfaatu baay'ee hammaachaa jira jechuudha. Kan ammoo dhiironnis shamarranis hundumtuu yookaan mormuu qabaa gochaa akkasii kanas eeggachuu qabaa jechuudha. Ofirraa ittisuu qabaa. Namoota gochaa akkasii godhan kanarra immoo wanta isaan barsiisuu danda'u adabbii isaan barsiisuu danda'u kennamuufi akka qabu baay'ee nu hubachiisa jechuudha. Egaan yeroo darbee viidiyoo yeroo darbee irratti gaaffii nuti dhiyeessine tokko kutaa macaafaa qulqulluu inni jalqaba barreeffame yookaan kutaa macaafaa keessaatii macaafni inni jalqaba maal jedhamaa jennee gaafanne turre baay'een keessan argataniitu deebiin isaa seera uumamaati. Kitaaba seera uumamaa kan macaafa seera uumamaa jedhama. Har'as gaaffii kan biraa isiniif dhiyeessinaa. Gaaffichi akka armaan gadiiti. Gargaaraan raajii Eeliyaas eenyu ture? Gaaffii isaa isirra deebi'aa. Gargaaraan raajii Eeliyaas eenyu ture? Egaan deebii kanas comment section irratti nuuf barreessuu hin dagatinaa. Naqamteetti namootni gudeeddii shamarran lamaanii shakkamanii turanii magaalaa Naqamtee keessatti qabamuu isaanii poolisiin beeksisee jira. Naqamteetti namoota gudeeddii dubartoota lamaan shakkaman 6 to'atamu. Namoota tibbana magaalaa Naqamteetti shamarran lama wal cinaatti gareedhaan gudeeduu fi yakkicha viidiyoo waraabanii miidiyaa hawaasummaa irratti qooduu keessaa harka qabaachuun shakkaman 6 to'ataman. Yakka gudeeddii kana raawwatan lamaan keessaa tokko Lallisaa Dirribaa kan jedhamuu fi dargaggoonni viidiyoo waraabuun miidiyaa hawaasummaa irratti qoodan 5 to'annoo jala ooluu ibsamee jira. Waajjira dhimma dubartootaa fi daa'immanii magaalaa Naqamteetti ogeettii seeraa kan ta'an Aadde Shawaayyee Didhaa BBC'tti akka himanitti shakkamtoonni kunneen roobii ganama to'annaa jala oolan. Haa ta'u malee shakkamaan gudeeddii kana raawwatee fi maqaa gammachuu yookaan maammee jedhamuun beekamu yeroodhaaf miliqee barbaadamaa jira jedhan. Shakkamtoonni yakka kana keessatti qooda qabu jechuun to'ataman 6 kamisa darbe mana murtiitti dhiyaachuun yaanni irraa fuudhamus himanii jiru. Egaan gama keenyaanis namoonni hedduunis akkuma eeganii shakkamtoonni kuni
adabbii sirrii ta'ee fi adabbii isaan madaalu fudhachuu akka qabanii fi dargaggoota kan biraatiifis namoota kan biraatiifis barsiisaa waanta ta'e adabbiin addaa irratti raawwatamuu qabaa jenna. Egaan akkuma beekamu kutaa macaafa qulqulluu torbee kanaa jedhee kanaan isiniif ergu keessaatii tokko macaafa faarfannaa boqonnaa 18 lakkoofsa 1 kaasee akkas jedha isiniin dubbisa. Yaa Waaqayyo aangoo koo ani soonaan sin jaaladha. Waaqayyo kattaa koo masaraa koo olchaa kootis. Waaqayyo koo da'oo koo da'oo dhaga'anii isa itti kooluu galuudha. Gaachana koo isa akka gaanfa fayyina koo faccisu. Iddoo dhokannaa koo isa ol jedhaadhas. Waaqayyoon isa jajamaa nan waammadha. Inni immoo harka diinota koo na oolcha. Hidhaan du'aa yoo na marsan hidhaan du'aa na marsan dhaan bishaan badiisaas na naasisee hidhaan qilee na xaxan furgaasaan du'aas na qabatee rakkina koo keessatti Waaqayyoon na waammadhee gargaarsaaf Waaqayyoo koottan iyyadhee inni immoo mana qulqullummaa isa keessaa sagalee koo dhaga'ee isa durattis gargaarsaaf iyyuun koos gurra isaa bira anaaf ga'e yommus lafti rommitee tochoote. Yommus lafti rommitee tochootee sababii aariin isaa boba'eefis hundeen tullootaas immoo urgufamanii raafaman. Funyoon isaa keessaa aarrii in yaa'ee afaan isaa keessaas ibidda xabgoodhu hin ba'e. Barbadaan geemii isa biraa hin boba'e. Nibantiiwwan waaqa goggogsee gad bu'ee duumessi gurraachi dukkana'aan miilla isaa jala ture. Galanni Waaqayyoo gooftaa maccaatiif haa ta'u. Waaqayyoo iddoo kanatti amanamaa akka ta'ee fi yeroo hundumaayyuu akka ijoollee isaa wajjin ta'u iddoo itti agarsiisedha. Daawit immoo mootichi Daawit iddoo kanatti Waaqayyoo da'oo isaa akka ta'e, amanannaa isaa akka ta'e, gargaaraa isaa akka ta'e, rakkina kam keessattuu yoo akka isa qaqqabuu danda'u yeroo wantoonni baay'een isa naasisan, yeroo wantoonni baay'een isa sodaachisan, yeroo wantoonni baay'een sammuu isaa tuqan yaada isaa, sodaa isaa, namummaa isaa, jireenya isaa kana qoraniif tuqanitti iddoo inni itti Waaqayyootti iyyateef Waaqayyoo immoo birmateefidha. Seenaan kun seenaa ajaa'ibaati. Kanarraatti wanta baay'ee barachuu dandeenya jechuudha. Daawit maaliif Waaqayyo aangoo kooti jedhe? Soonaan isa nan jaaladha maaliif jedhe? Daawit maaliif ani isatti nama dhadhattan kooluu gala maaliif jedhe? Egaani Saamu'eel boqonnaa lammaffaa Saamu'eel boqonnaa 22 lakkoofsa 2 hanga 51tti yoo dubbistanii Waaqayyo faarfannaa isa Daawit kun faarfannaadha. So Waaqayyo yeroo garbichi Waaqayyo yeroo Waaqayyo akka diinota isaa hundumaa caalaadhumatti qabaa Saa'ol isa oolchetti dhageessee Waaqayyoon faarfatedha. Iddoo kanatti Saa'ol Daawitin iddoon itti ari'achaa turee fi qabaa Daawit qabaa Saa'ol jalatti iddoon inni oolee booji'amee jirudha jechuudha. Waaqayyo iddoo kanattidha. Daawit iddoo kanattidha kan inni Waaqayyoon faarfate akkana jedhe. Yaa Waaqayyo aangoo kooti ati ani sin jaalladha kattaa kooti masaraa kooti olchaa kooti ati da'oo koo isa dhugaadha isanitti amanadhuudha isanitti itti kooluu galuudha jedhee Waaqayyoon faarfate. Iddoo itti Daawit Waaqayyoon amanate iddoo rakkinaa keessatti, iddoo sodaa keessatti, iddoo yaaddoo keessatti jechuudha. Har'as ati iddoo keessa jirtu keessa teessee yoo Waaqayyotti iyyite birmatte Waaqayyoon waamatte ati da'oo kooti gargaaraa kooti ani soo kooluu sittin galaa soonaan sin jaaladha ati kattaa kooti gaachana kooti isaan jala itti dhokodha jettee Waaqayyoo keetti yoo waamam keessa yoo jiraadhu sodaa kamitti iyyuu qaami deddeebii dadhabbii keessas jiraadhu mudhokkiis qabaadhu ija laafessas ta'e gammachuu dhabii yaaddoo guddaa keessas jiraadhu sodaa addaa keessas jiraadhu dhabuu keessas jiraadhu hojii dhabuu keessas jiraadhu wantoota nama yaaddessan nama dhiphisaniif jireenya namaa qoran kam keessa yoo jiraadhu har'a Waaqayyoo yoo waammanne har'a yaa Waaqayyoo yoo waammatte Waaqayyoo aarii isaatiin akkuma sagalee lakkoofsa 7 kaasee dubbatu Waaqayyoo kadhannaa isaa hin dhagee fi yommus lafti rommite tochootee sababii aariin isaa boba'eefis hundeen tullootaas immoo urgufamanii raafamanidha. Sababii Waaqayyoo kadhataa nama isaa dhageef sababii Waaqayyoo boo'icha nama isaa iyya nama isaa sababii dhageef amanannaa nama isaa sababii argeef maaltu maal ta'e lafa turomme sababii aariin isaa boba'eefis hundeen tullootaa urgufamanii raafaman funyaan isaa keessaa aariitu yaa'e afaan isaa keessaa ibiddi xabgoodhu hin ba'e jedha. Galanni Waaqayyoo gooftaatiif haa ta'u. Har'a yoo Waaqayyootti iyyine Waaqayyo sagalee keenya iyya keenya hin dhaga'a waan inni keessa jireenya keenya keessatti nuuf hin raawwata.
Ameen. Kudhaamana maa hojjechaa ture garuu waaqayyo dhufe jinnii 16 harkaa gate kudhaamana harkaa gate kunoo gara jireenyaatti na fide. Ani iyyuu Yesuusin nan birmadoome Yesuusin nan bilisummaa argadhe isaanan jireenya argadhe jinniin harkaa gate Yesuus jinniin harkaa gate xonqaayin ture xonqaa'ummaa keessaa na baase kottu Yesuus bilisa nama baasa kottu Yesuus jireenyatti nama fida kottaa gara Yesuusitti amana waaqayyotti amana isin jaallata Yesuus nus isin jaallanne eebbifama. Waaw baay'ee waan namatti toludha faarfataa tamaan faarisiin baay'ee galateeffaadhaan akka kootti dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Faarfataa gaaf tokko magaalaan keessattuu wangeela dhugaa baanu faarfataa tamaan faarisii tasa walitti dhufnee jechuudha. Nuti dhugaa baa jirru nu argeetu baay'ee nu jajjabeessee nutis bira dabarree jechuudha. Nutis nagaa isa gaafanne. Har'a immoo faarfataa tamaan faaris ofiisaa karaa irratti ba'ee magaalaa keessa deemee sagalee waaqayyoo gooftaa Yesuus Kiristoosiin namoota biyya lafaatti dhugaa ba'aa jira jechuudha. Egaa nama kanarratti waan baay'ee baruu dandeenya. Faarfataan tamaan faarisii akkuma beekamu musliima keessaa dhufe musliima duwwaa dhufuun taa'iin immoo qaraa ture sheekiidhas xonqaayii afuura xonqaayii wajjin walii galee Sudaan deemee wantoota garaagaraa gochaa ture. Waaqayyo kana keessaa isa hiikeedha gara kanatti kan inni dhufe. Gara ifa kanaatti kan inni dhufe jechuudha. Har'a immoo kunoo magaalaa keessa biyya keessa olii gad deemee dhugaa ba'aa jira jechuudha. Waaqayyo gooftaan macaa lafa inni jirutti isaa haa eebbisu. Faarfattootaafis dargaggootaafis tajaajiltootaafis kuni barumsa sirrii ta'uu danda'a jechuudha. Anaan jireenya koo keessatti agarraa wama tokko wallaaluutu na rakkisaa jira. Wama tokko wallaale. Innis maal yoo jettanii fedha koon hin beeku. Fedhuma koo wallaaluutu na rakkisaa jiraan. Yoo nyaachuu barbaade maal akka nyaachuu barbaadu hin beeku. Yoo uffachuuf yaadee maal akka uffachuu barbaadu hin beeku. Yoo hiriyaa godhachuu barbaade nama barbaadu hin beeku. Fedha keessan beektu isin. Amma tu isin anna maal ta'uu barbaadda maaltu sitti tola maaltu si gammachiisa jettaniiti anis maaltu natti tola maaltu na gammachiisa jedhee manaaf gaafadha. Deebisanii deebisuu hin danda'u. Akkuma waliigalaatti bakka fedha koo wallaaluutu baay'ee na rakkise. Yoo fedha keessan beektu ta'e akkatti fedha ofii baruu hin danda'amu natti himaa. Yoo namoonni akka koo taatanii jiraatan kan fedha keessa wallaaluun rakkisaa jiru jiraate immoo koomentii naa godhaa. Egaa Haannaan maal jetti asirratti wantani fedhu wantan barbaadu filachuu hin danda'u baay'ee rakkadhaa jetti. Egaa kun mudannoo nama baay'eeti. Wanta jaallatan tokko wanta fedhan wanta gochuu barbaadanii murteessuun baay'ee namoota baay'ee irratti rakkisaa jechuudha. Kanaaf har'a Haannaadhaan waan tokko gorsinaan wanta jaallattu baruu qabda. Paashinii qabaachuu qabda. Ejjennoo mataa keetii qabaachuu qabda jechuudha. Maaliif jiraachaa jirta? Wanta sitti tokko yoo jiraate of barii yeroo fudhadhuuti jireenya kee kaayyoo kee maaliif akka dhalchaa jirtu meediteet godhi. Maal akka jaallattu? Paashinii akkamii akka qabdu? Karoora akkamii akka qabdu? Fedhii akkamii akka qabdu? Ejjennoo mataa keetii qabaadhu. Akkatti konfiidensii horatan, akkatti waa murteeffatuu danda'an, akkatti itti gaafatamummaa fudhachuu danda'anii yeroo fudhadhuuti kitaabota garaagaraa dubbisi. Fakkeenyaaf kitaaba akka Purpose Driver Life wanta jedhu fa'aa dubbisi. Har'a garuu macaafa keessaatii iddoo tokkoon si affeera. Innis macaafa fakkeenyaa boqonnaa 3 lakkoofsa 5-6 si dubbisa. Garaa kee guutuu waaqayyoon amanadhu. Hubannaa ofii keettis hin hirkatin. Karaa kee hundumaatti isa yaadi. Innis daandii kee siif hin qajeelchaa jedha. Akkasumas immoo gara warra Roomee boqonnaa 12 lakkoofsa 1 kaasiin si dubbisa. Ammas yaa obboloota koo araara waaqayyoof jedhaatii namummaan keessan qulqullaadhaa fi waaqayyoo duratti fudhatama akka ta'utti aarsaa jiraatu gootanii akka isa dhiyeessitan isin nan gorsa. Akkasittis afuraan waaqayyoof hin sagaddu. Fakkeenya jireenya bara isa darbuu kana duukaa hin bu'inaa. Jaalalli waaqayyoo isa kam akka ta'e gargar baasuudhaaf yaada garaa keessanii ariifachuudhaan of diddiiraa. Jaalalli waaqayyoo immoo waan gaarii ta'e, waan isa duratti fudhatamaa ta'e, waan akeeka isaa fiixaan baasuus hubachuudha jedha. Egaa na dhageessa yoo ta'e obboleettii har'aa yaada garaa keetii akka fedha waaqayyootti jijjiiriitii waan waaqayyoo duratti fudhatamaa ta'e namoota duratti fudhatamaa isa ta'e miti. Waan waaqayyoo duratti fudhatamaa ta'e jaallatamaa kan ta'e atis itti kan gammaddu. Yaada garaa keessatti yaada garaa kee diddiiriitii jaalala waaqayyoo isa gaarii ta'e
waan isa duratti fudhatamaa ta'eef akeeka isaa siifis isaafis fiixaan baasuu danda'u murteeffadhu siin jechuun barbaada. Bina keenya maal baata? Maaltu keessa guuteeram? Suuraa akkam akka bikkee guuteera? Suuraalle. Toletti keekenname kan koolaadha maaltu kee guuteera bilbila keenya? Bilbila koo keessa. Maal? Dinqii kee. Yaa. Dinqiidha waan baay'eetu raawwata. Waan baay'eetu nama mudata. Waltajjiirra hin jira, tajaajilaa hin jira. Tolee damma godhiisa jedhuma irratti. Dhuguma kun waan baay'ee dinqiidha. Wanta baay'ee ulfaataadhas. Galee Waaqayyoo akkas jedha egaa warra afaan duwwaatiin dubbatan garuu jireenya hin qabneen. Warra dubbicha hojiirra oolchan ta'a malee warra dhaga'uu duwwaadhaan of gowwoomsan hin ta'inaa. Namni dubbicha dhaga'ee hojiirra immoo hin oolchine akka nama fuula isaa of ilaalee keessatti ilaalee akka jirutti ofii isaa arguuti. Ofii isaa ilaalee erga deemee